dalaydee nu nyaachiftu osoon tahin ilmoo nuti gaafa isii nama 18 keeyse iskuula keessatti dhayne makiinaa qulfii kanninee fi harka dhoyne makiinaa kanninuuf ta'uu qabu nuti jechuu sigale namni akkami filaanaan ala boodeemee fuudha rabbii keessa sodaadha fuudhaa isiniin jaanii bar fuudhaa daldalaa rabbii nyaachisa rabbii inni nyaachisa garuu sababa fadha jara keenya sababa osoo gadi hin geggeessine kanumatti osoo ilmoon amata takka hin gahin ilmoo biraa irra garaa qabdi mana khiraa keessa galaa ummanni kun raafaan fiiganii qaqqabanii hidhaanii luudha warra akkasii daldaloo san siigalee akka raafaatti makiinaan jala fiiganii qabqab godhanii hidhan dhaquudha jara keenya wallahi dubbii tiyya tana fan itti ilaalina wallahi jechuun anna akkatti namni faamuun hin beekne malee yaa ummata kiyya mee na dhagayaa nurratti haa dhaabbattu miskiinummaan والله دغاخت استاذ في والله دبينين انجچ جروخون غوتا ما سلا نما غلتي بريدا يا تزوجوا انتم فقراء جراني بر استاذ ما تزوجوا نبيوني في دنديتين قبان فودني وسنجي مال تاته يو دنديتي responsibility go to fin قبان والله فودنجي ان فودن هاي مال جچو فوتاو تزوجوا الولود الودود سنجانيتي في عربني غرتي ilmoo saanii walitti hin kannu ilmoo saanii miskiinatti hin kannu arabni siistama isaatiin isinii madageeffadha kaampaaniin ni qabdaa sinjaanii bar sigale keenya kuni awa meeliise wallahi keenya kuni kophee osoo hin qabne fuudhee bar rabbiin nu nyaachisa jee sigale boodatti qotaanii tuuti qalaatiin irraa qabadhu yo miski anamma dugan sinima miti anabban talati bar akasemi abban talati bar akkon marka khisha khayate dufe talatina khanne oje jilba khaysan khanna ban takkan jilba khaysa da shi ni tabatta ni safata da walla nama mana khiraq abu aw nadi sara wan birala na khaysi sinaditi كلمات ده كلمة خيشة ديرته كم خيشة خايته انت لسه ناقني انت لتي يوان اني أول تدافع جو أبسي والباس ويلكم ابن والباس سوري اوكي ibro wanu saadamtaan jedhu gaadhaa beekaya fuula gugguttattee jirta akkana nama shawwadinii ayu jara kana qofaan nu shawwada nama laan tokkona namni sirraa fuudhuun jiru dhiisii jee lakki ani qiishuma harka qullaadatti dhufin saayib jaalala filima shaarukaanii fi salmaan irra dhiisi saayib filima san qofa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أبسي ويلكم قبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبسي. Thank you. قافي تكخنين قافت شوف اللي همزة. الرهدون نمني أمدي دمي شاني أولجرو بلانا مري لراتي جاتشوني جندين يعني. سنفي في لمدة دويبر. मैं वहाँ तक कैसे नहीं मुझे रखे आने मैं फलाना खियर रहा है इसे नहीं आए मो ये फलाना खियर रहा है इसे नहीं आए मो अना काम सा शेजा बरित्ती अमता अफरतम दुरत्योनी मिलियन रंताने आम दे द्वेतीन जिरा अमता अफरतम बोध आती वन्नी जिरा चुक अब्दूफ बिया अद्दा देमते वक्का खलास सीगले राहा गोलू कोफा अमता अफरतम बोध खलास مالي عم تعرف تبوده كولي ده لقون انتو
amata afurtan booda yoo miliyoonaran ta'in ati miskiina taatee dhalatte miskiina taatee jiraatta miskiina taatee duuta. Amata afurtan booda relax godhuudhaaf yaa wallahi. Upilaana kiyya keessa kanaatu jira. Amma utti dhiyaanne. Hamza gaafiin keenya ammaan tan nuti hundaaf nama asirra jiruu fi haganaa kana ja'uufillee ummata Ameerikaa keessa jiru ummata biyya namaa kana keessa jiru amata 40 dabree ammallee TikTok irra taa'eetuma mana kiraa The kafalee Walking Dead. The Walking Dead. already خلاص. okay. Ustaad shantam nu godhe jedhani bar namichi naan tokko 40 nu godhe kaan. Boodem. Yeroo ta'e keessa booyee jirta. Uroo qabatti ilaali. Amse uroo qabatti ilaali dhugaa. Wallahi antana tanaan isinidha Kun dhiira moo Hamza dhalaa fi moo dhiiraa fi kun? dhiira. Oh, okay. Yeah. Laal dhalaani. Dhalaa jechuun isin yeroo hunda miliyoonar. Sah. Yoo miskiina fitti heerumuu baatte. Miskiina fitti hin heeruminaa gara. Ofirraa mana keessan keessa taaraa haa godha. Ani dhalaan hin heerumin amma booda wanni isin dhaamu. Isin jaaladha jee isin shirin. Ishira bira wallahi. Wallahi ishira bira. Arrinta hagee baad ku wadda. Wallahi miskiina nu Hagee baad ku Dhagaa wadda. qabamse. Hagee baad ku wadda ina abbo. Maan naga deessi. ani dhugan isin hima. Ani amma yeroo tanaaf miskiina. Single forever taa jiraadha. Uno single forever jaan bar. Laala ma akkam silaani waraabbattanimi guutuma waraabbadha. Miskiina heerumina hoggaan isiniin jau. Hamza qaba kana daliila biraa fidee waan kana dhugoomsuu deema Hamza qaba. Hamza nu qaba bikka kanatti Hamza nu qaba. Wanni rakkoon agarinii fi balloon beekan. Rakkoo keessaan jira. Balloon beekanii kaa nama balloo beekuun rakkoo beekaa fi. Balloon beekan. Gaafiin tiyya siif hin galle ammallee gaafiin tiyya siif hin galle. Uummata irratti rakkoon agarree jette. Yaa Ana bar. an deebisuu fi Hamza. Atiitu uummata irratti rakkoon agarini kaa. Akkasii mire? Yaa Balloo waan taateen agarre kaa illuu kiyya sanii fi ban. Illu gaafii kee axan godhii gaafadhu mana guutuuf akka galutti mee oofiyati. Taaptaap godha. ani gaafiin tiyya. Hamza Sheekh Jaabir wanni jee ummata Afrikaa kana je'eeti wali qabee waan akka gartee addunyaa kanaaf isaan kun uumamuu hin qabaannee takkatti isaan ibsa. Hin qabaanne hin jenne lakke. Laa. Dogoggoraan irra guddaan dogoggoraan dhalatan. ilaalcha eegaan fixadhe booda ni dubbatta. Hamzaan uummata Afrikaa kana gisee ibsu waan gartee akka uummanni kun uumamuu addunyaa kana irratti rabbiin isaan uumuu hin qabnee takkatti isaan ibsa. Uummata kana rakkoo ati amma irraa haasoftu kana uummanni kun ofii fidammoo rabbii itti fidemoo warra leedara isaaniin deemu santu itti fide uummata kana. Gaafii bareedduudha. Takka waa sadii waan kana isaanitti fide. Waa sadii na gaafattee yoo fi deebisu deemte Firaansii dhiisa halaas. Fixannaree goon fixannee deebistaa. Fixannaa. Ani hara kiyyaan uummanni kuni rakkina isaan ifi fidaniis natti mul'atu rakkinni rabbiin itti fidees natti mul'atu. Kiyya kun sii galee. Biyyoota wantoonni wajji gisee wal bira qabee uummata Afrikaa kana laalu uummanni faranjii kuni waa takkaan tarkaanfii takkaan uummata Afrikaa kana hin caalan. Ati amma gaafii tiyya naa deebisi. Uummata Afrikaa kana rabbi akkana isaan godhemu ifiif godhamu leedara isaaniin deemuutu isaan godhe. Tanuma addanaa baasi. Gaafii bareedduu ana dhageeffadhu gaayee. Uummanni Afrikaadhaa. Muutiin sirraa qaba. Muutiin irraa qaban. Uummanni Afrikaadhaa rabbiin akkana isaan hin goone. Rabbiin duraan dursee nama tokko miskiina godhee tokkotu jaaran godha.
Tana sammuu ta'e keessaa baasa. Takkaffaa Afrikaan durarratti isaanii fi liidarri isaaniitu jaldeessummaan fixan. Jaldeessummaa hoggaan isiniin jiru namni jaldeessarraa dhufee jechuu xiyyaa miti. Yaada jaldeessummaan fixanne jechuu. Yaada gartee akka jaldeessaa yaaduu dhagaa fudhatanii fa'aa waliif fiiguu. Namni gartee wal ajjeesuu fa'aa sibiilaa waliif fiiguu sii galee. Kun amala jaldeessummaati. Jaartii fa'aa tumuu. Ummaa fi fa'aa tumuu. Jaldeessummaan fixanne isaanii fi liidarri isaaniitu. Beekaan isaanii nama ajjeesuuf yaadu wallaalaan isaanii faan nama qalachuuf yaade jechuun sii galee. Ifin nutumaa warra jaldeessu nutumaanu likki jaldeessummaan fixanne nutumaanu sii galee. Ummata wal ajjeesuu yaadu bar nuti sii galee. Ummata bar yoonii fi ati harkatte inni rifatuu bar rif jee yoo har'a kiingoon lafaa ka'ee marchidiis ajaa'ibaa takka bitate. Yoo lafaa kaatee Lamborghini oofatte ni gaddaa bar inni ni dhukkubsataa bar qalbii caba. Maal jechuu jaldeessummaan fixannee bar. Mee dubbii tana gallaalaa qacaalloo jara keenya. Yoo ati har'a makiinaa ajaa'ibaa oofatte namni ni fixattamoo siin qaba. Ni fixaddaan har'aa obsi. Ingo Rakkoon isaanirraas ni jirti. Liidara isaanirraas ni jirti. Warra amantiirraas ni jirti. Bakka sadeen kanaan jirti. Takkaffaa liidarri isaanii karatti isaaniin deemuun beeku. Ka addunyaan qilleensarra bararuu tolfachuu jirtu isaan ganaa histii walitti yaadan. Takka jee. Takkaffaa warri amantiidhaa dhufeetitti rabbii nyaachisaa dhalaa je'een. Rabbii nyaachisa jaaniin lafa guutan jechuudha. Osoo tana garaa qabduuti taan ilmoo asirra fannifattee deemti sii galee. Hay rabbiin gabboyee nyaachisaa namni yoo sababa gadi hin geessin sii galee. Ilmoo takka osoon dhalle yoonii fi if duran beeyne ati ilmoon san ilmoo kanaan naataati hin dhalin. Ilmoon tiyyatuun ilmoo kanaati pilaana kanaan hin dhaluu deemaa jettee yoon dhalle inuman dhaliniyu. Bro, not kind of. Ustaz Nawabsi, at one time Khatabina Jalat is negative. Do not drop any comment. Bro, who is in Yamakanata ki Isa one in time Khatabina.